Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa kaardhas viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan har'aa irratti shamarreen ofiin of gammachiiftu qaama saalaa ishee irratti maaltu uumamuu danda'a? Akkasuma jiruu ishee keessatti akkasuma bultii ishee irratti dhiibbaan inni uumuu danda'u maalidha kan jedhu kan ilaallu ta'a. Keessattuu shamarran umriin isaanii xixiqqoo yookaan umrii 20 gad 18 gaditti argaman yeroo hedduu waan kanaan rakkatuun kan baratamedha. Akkasuma shamarran biyya bahanii alatti argaman dhiiraa wajjii wal arguu shamarran hin dandeenye yeroo hedduu suusii kana keessa seenuu ni danda'u. Kanaaf suusiin kun yookaan ofiin of gammachiisuun kun qaama saalaa isaanii irratti dhiibbaan inni geessisuu danda'u fayyaa isaanii wajjin wal qabatees maaltu uumamuu danda'a kan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa akka dhiibbaa inni dhiirota irratti qabu viidiyoo itti aanu irratti kan ilaallu ta'a. Ammaaf garuu shamarran irratti dhiibbaan inni qabu maali kan jedhu kan ilaallu ta'a. Yeroo hedduu shamarran waan akkanaa keessa sababbiin isaan itti seenan hirriba dhabuu akkasuma cinqamuu akkasuma immoo jaallee wajjin gammadan yookaan dhiira wal qunnamtii saalaa isaa wajjin godhuu dhabuu irraa kan ka'edha. Sababbii kanaa fi kan kana fakkaatu sababbii hedduutu jira. Sababbii kanaan shamarreen takka ofiin of gammachiisutti seenuu dandeessi. Garuu suusiin kun itti seenuu salphaa ta'us keessaa bahuun baay'ee rakkisaadha. Inni dura shamarreen takka ofiin of gammachiistu yoo ta'e wanti isiin dhabuu dandeessu sensitivitii qaama saalaa isheeti yookaan sensitivitii qinxirii isheeti. Shamarreen takka ofiin of gammachiisuu yeroo yaaltutti qinxirii ishee sa'aatii dheeraaf rirriguutu isheerraa eegama. Ofiin of gammachiisuuf jecha daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 fi sanaa ol qinxirii ishee riguu dandeessi shamarreen takka. Yeroo kanatti sensitivitiin qinxiriin ishee guutumaan guututti sensitivitii dhaba. Kana jechuun maali? Harka keessan yeroo namni tokko isin tuqu akkuma homaa isinitti hin dhagahamne qinxirii keessan jaalleen keessan yeroo isin tuqus yookaan wal qunnamtii saalaa gootanis homaayyuu isinitti hin dhagahamu. Akkasuma immoo daftanii wal qunnamtii saalaa hin quuftanii akkasuma gammachuu isin barbaadan argachuu hin dandeessanii. Gammachuu argattuuf shamarreen ofiin of gammachiistu takka wal qunnamtii saalaa san irratti hara galfachuuf sa'aatii 1 sa'aatii 2 sanaa ol ishiirraa fudhatuu danda'a. Sababbiin isaas sensitivitiin qaama saalaa ishee irratti argamu sun dadhabaa waan deemuuf yeroo irra deddeebiidhaan qinxirii ishee san harkaan rirriidutti qaama saalaa ishee irratti rakkoo guddaa uumuu danda'a. Kana malees infekshinii guddaa qaama saalaa ishee irratti uumuu danda'a. Kana jechuun maali? Yeroo qinxirii kana irra deddeebiidhaan rirriidutti qinxiriin ishee kun dadhabuu fi madaahuu akkasuma immoo rakkoowwan garagaraaf infekshinii qaama saalaatiif ishee saaxiluu danda'a. Inni lammaffaan shamarreen ofiin of gammachiistu qaamni saalaa ishee jiidha gahaa ni dhaba yookaan jiidha gahaa hin argatu. Sababbiin isaas shamarreen takka yeroo ofiin of gammachiistutti jiidha qaama saalaa ishee keessatti argamu san guutumaan guututti akka keessaa bahuu fi irra deddeebiidhaan yeroo of gammachiistutti jiidhi sun akka goggogu taasisti. Yeroo kanatti immoo jaallee ishee wajjin yookaan dhiiraa wajjin yeroo wal qunnamtii saalaa gootutti dhukkubbiin qaama saalaa ishee irratti ishee mudatuu danda'a. Kana malees jiinii qaama saalaa ishee keessatti argamu sun qaama saalaa dhiiraa san jiisuudhaan homaatu dhukkubbiin akka isheetti hin uumamnee fi wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e akka isaan godhan kan isaan gargaaruudha. Uumamaan shamarreen hundumtuu waan kana ni qabu. Qaamni saalaa shamarree hunda sababbii garagaraa sababbii dhibee garagaraa shamarran waan kana hin qabne ni jiru. Shamarreen qaamni saalaa keessan goggogiinsa qabuu fi jiidha gahaa hin arganne gara mana yaalaa deemuudhaan yaalamuu fi waan kana hiikuu ni dandeessu. Kanaan ala garuu uumamaan shamarree hundaafuu waan kennameedha. Shamarreen
walqunnamtii saalaa osoo hin godhinuu jaallee ishee wajjin yeroo warii barreessitu yookaan osoo wajji haasoytu iyyuu qaamni saalaa ishee ni jiidha. Garuu shamarreen ofiin of gammachiistu hanga fedhe ishee dhungatus, hanga fedhe qaama saalaa ishee tuttuqus, qinxirii ishee rirrigus qaamni saalaa ishee sun jiidha hin argatu, jiidha gahaa hin argatu. Sababbii kanaan dhukkubbii fi infekshinii garaagaraa ishee irratti uumuu ni danda'a. Wanti kun baay'ee badaa fi ofiin of gammachiisuun rakkoo guddaa shamarree irratti uumuu ni danda'a. Kanaaf waan akkanaa irraa of eeguu fi of baraaruun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan shamarreen ofiin of gammachiisuu qaama saalaa ishee irratti rakkoon uumamuu danda'u. Inni sadaffaan hammi qinxirii ishee ni dabala. Kana jechuun maali? Yeroo hedduu qaama saalaa ishee qinxirii ishee san sa'a dheeraadhaaf waan rigduuf hammi isaa baay'ee dabalaa deema. Uumamaan shamarreen qaamni saalaa ishee batteedha. Akkasuma immoo qinxiriin ishee illee hammi isaa baay'ee xiqqoo fi qaama saalaa ishee irratti kan maxxaneedha. Garuu shamarreen takka ofiin of yoo gammachiistu qinxiriin ishee ol guddatuu fi dhiitayuu danda'a. Qaama saalaa isheen ala akkanumatti ilaaltanii qinxirii ishee hamma isaa hanga arguu dandeettanitti guddina guddaa dabalaa deema. Sababbiin isaas yeroo rirrigamutti qinxiriin sun dhiitayaa fi guddataa waan deemuuf shamarreen sun ofitti amantummaan isheen qabdu akka hir'atuu fi akka of dhibbitu godhuu danda'a. Kanaaf qaama saalaa keessan rirriguu fi ofiin of gammachiisuun rakkoo guddaa ishee irratti uuma. Shamarreen takka yoo ofiin of gammachiistu inni dura gubbaa qinxirii rirriguudhaan, inni lammaffaa immoo keessa seenuudhaan, quba gara keessaa seensisuudhaan ofiin of gammachiisuu yaalti. Garuu gammachuun kun ka kijibaa fi hamma isin barbaaddan argachuu yookaan gammachuu argachuu hin dandeessanii. Faayidaa isaarraa rakkoo isaattu baay'ee guddaadha. Kanaaf waan akkanaa irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Egaa inni dhuma shamarreen ofiin of gammachiiftu bultii ijaarrachuu hin barbaaddu. Bultii ijaarrachuun isheef homaa miti. Sababbiin isaas gammachuu dhiira tokkorraa argadhu ofiinuu argachaa jira jettee waan yaadduuf jaallee qabachuufis hin yaaddu, bultii ijaarrachuufis baay'ee hin jarjartu. Shamarreen tun akkanumatti yeroo dheeraa dabarsuu dandeessi. Wanti kun sammuu ishee irrattis dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Kana malees dhiirri tokko ishee wajjin sa'aatii tokko daqiiqaa 30 ol walqunnamtii saalaa yoo hin godhin gammachuu homaatu hin argattu. Garuu wanti kun akkuma isiniin jedhe shamarreen takka waan kanatti sababbiin isin seentuuf yeroo cinqamtu akkasuma hirriba dhabuu baay'ee rakkatuu fi hiraaruu irraa kan ka'edha. Irra hedduun akkasuma immoo fedhiin ishee baay'ee dabaluudhaan jaallee kan hin qabaannee fi yookaan nama ishee gammachiisuu danda'u of biraa kan hin qabne yoo ta'e sababbii garaagaraatiin waan kana keessa seenuu dandeessi. Garuu wanti kun rakkoo kana narraa hir'isaa yookaan dhiphina na keessa jiru narraa hir'isaa jettee yaaduu dandeessi. Garuu akka saayinsiin ibsamuttis wanti kun dhiphina dabala malee dhiphina hin hir'isu. Dhiiraafis shamarraniifis dhiphina dabala malee wanti kun dhiphina homaatu isinirraa hin hir'isu. Akkasuma dhiibbaan inni fayyaa keessan irratti qabu baay'ee guddaadha. Shamarreen takka daqiiqaa 5 ofiin of gammachiisuu irra dhiira tokko wajji gizee 2-3 walqunnamtii saalaa godhuun homaatu miti. Kanaaf shamarreen ofiin of gammachiiftu jaallee qabachuufis baay'ee fedhii hin qabaattu. Jiruu ishee irratti dhiibbaa guddaa ishee irra qaqqabsiisuu danda'a. Kanaaf shamarran suusii akkanaa keessa seentan suusii kana keessaa bahuudhaan jaallee qabachuudhaan yeroo mi'aawaa fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu ni dandeessu. Kuni faayidaa guddaa isiniifis qaba. Akkasuma fayyaa keessaniifis wanti kun barbaachisaa fi
irraa fagaachuu qabdu. Infekshinii guddaa isin irratti uumaa dhiira tokko wajji akka isin hin teenne isin godha. Akkasuma sammuu keessan irratti yeroo waan kana gootanitti fiilmiiwwan garaagaraa fiilmiiwwan faayidaa hin qabne ilaaluu dandeessu. Fiilmii san yeroo ilaaltanii sammuun keessan waan hin taane yaada akka fiilmii san irraa ilaaltan godhamuu barbaadu yookaan walqunnamtii achirratti argitan san barbaadu. Yeroo kanatti immoo rakkoowwan garaagaraatu uumamaa. Kanaaf waan akkanaa irraa fagaachuudhaan jaallee tokko qabattanii walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e barnootaan isiniif kennu yeroo yeroodhaan fudhachuudhaan yeroo mi'aawaa ta'ee fi jaalala ho'aa ta'e dabarsuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa asirratti xumureen jira. Gaaffii kamuu yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Chaanaala kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti waan hojii turtaniif fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.